Sumaya nageni masrufa wa nyata na tun anduga मार को था बितासी आता है मरा था lagi apa ko वो यू को तासी पता है वल्ला है lagi tidak nama tinim tu ati lagi ko ati nama tinim tu na abdin somero jena somero ko bata tili ani le somo jira ya somo jana नवाब सोम था रबी सोम था gitu dia या की नवाब सोम था नवाब सोम था ये तक एक सोम था या तो फिर या तो गब्बे गेल सो नवाब जते सोम था Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi chaanaala Iyaaya Hope. hundi keessan bagana gon Bagana ka jiraata. Ramadan Kareem isin jenneerra. sagalee qabadhu Saidoon irratti pranki ajaa'ibaa kana ramadaanaa wajjichoodha saniifuu yaada ramadaanaati kanallee jedhee isinitti immoo yaada boombii dhoosuu barnoota guddaa irraa argatan jedhee abdii guddaa qaba isa kana ammoo akka jookiraatitti qabadhee dhufe Saidoon viidiyoo edit godhaa jira mashquulachaadha iddoo sanitti kaameraa dhoofachuun hin danda'amne galgala irraa as ta'aa ture dhugaa dubbadhechaadha kanaaf inni mala fedhee an akkuma argitan kana itti mala waa'ee aksiinoo waa wayii sababa jechaadha akka godhe inni gannaa baasa an umma iddoo inni edit godhaaru san ciluq jedhee kaameraa dhoofadha Waa wayii ilaalina asumatti kunuuti koo aksiyoona wayii ilaalee barbaadinaan jedhee na biraa ammoo tana deeme waa'ee aksiyoonaa wayiiti isaan bara gaddanatu seenaa jedheeti onni jedhaa ture beeytani isaan ammoo amma isaanii waa'ee isaanii ittiin na hibil barbaadime eessa gahe jedhee naan jedheera isaan bakka kana gahe jedhee arge jedhee yaama inni immoo suutaan seenee kaameraa bakka wayiitti dho'isaa an kaameraa dhoosee baa erga inni achi deebi'ee booda immoo pirankii boombii dhoosuu akka inni yaaduu dandeenyetti irra hojjedha jedhee abdii guddaa qaba hanga dhuma sagantaa keenyaan dhufaan taafeera takkaan deemina ani yaama सईदो सईद aksiyoona sana arge god arge goddani ana jedhee akkuma argitan kaameraa kee dhoofadhee jira amma asii bayaani yeroo dhufee inni taa'e booda dhufee itti dadhaa hanga dhuma sagantaa keenyaan dhufaan bira Salam. Tahu? tahu Manda. Gue sedih gue di sana nih. Udah orang kerja. Arun. Assalamualaikum. Lagaya. Bank account ni कैसा थे अभी? माँ अकत क्या थरे डोली दे रहा था पुनी डिजिटी जागो का वाला है bank itu warga usah kasih warga yang gitu ya makanya kasih warga yang copy paste sih orang punya nama sih sudah ya orang deh bank doli wallahi Yor, makanya Inggris fana apa dia ada kejelas. Makanya Inggris apa dia ni? Amma sih orang dia me warak kau saya rakasi air bu, warak kasih irrigation. Tak kasih berai, tak bangkit sampai mana foto pani. Gua beli sih mana foto. Ayo lah kita. Saido, balbal le mene chui barsik te jame pe amma demo da beta Sudah tak? Surah itu. la chui me kan Ya. la nya do Boleh sebenarnya beli. la nya do Saat ini apa ya? Gimana? nya do di sura kan pero Saat mula saya kemarin kita diam saja. inde mu Sampai saya itu diam. amma garada ku jirati sita jame saido ya Mana? ala bo so mi kun da da ke ser giti ma fakka harre fakka Adi kan soal mencari. ha Soal mencari adi dah. Soal mencari. waan akkana ki ijoollee hiriyoota tiyyaa meeqa meeqatu dirqin godhee nyaata seeta beekta ana malee namni soomu jiru Itu nyata. hiriyoonni tiyya hedduun isaanii ni nyaata Haji nyata. la hajjii malee tuwwan hundi isaanii nyaata Apa itu? atin beene jira ammoo dhiirumatti iciitii matanii illee nama arganii waanii matanii Ayo. adira rabbi oolu birida Ayo. oolu birida What? Sumaya naa kenni
masruufa waan nyaata naanaa bittuun. An dhugaa Maal goota bittaasi nyaataa hin marataa? dhageeffadhu kan Guyyuu goota asii fata wallahi. Qabee akii malee. La sanii fedhu dhigeessa. La wallahi bittu. La sanii miti dhageeffadhu. Wallahi waa takka bittu yaa. Sanii miti dhageeffadhu. Wallahi waa takka hin dhageeffadhu. Qabadhu birrii. Dhuma surbisne guyyuu goota asii fata hajji goota waa miti. Guyyaa jaartii mana jira goota asii nyaata. Ijoolleen biraallee jiraatti fidaa akka haraama wallahi qabaal taate. Sanii miti dhageeffadhu kan sanii miti. Amma ati amma asii yoo nu bira fatarte sadaqaa jechuun jibba birrii itti makuu warratti wallahi sana fuudhu. La sanii miti. Yoo jecha akka sana fuudhu wallahi qabaal. Dhageeffadhu kan. Wallahi ta'u. Hin dhageeffadhu. La birii barsanii. Yaa akii mallee masruufni bitu tokko si barbaachisu. Masruuf aanuu bite manni guutuudha wallahi. Gootaatii kan ijoolleen biraallee jiraatu fidiitii gootaasii fatara guyyuu. Maaliif? Naamee gaasii fatara gootaa. Mana bilcheessu jibbisa dhiiraan beeka. Alaa hoteelaa nyaata gootaasii fatara adiidha. Sanii fi miti nama dhagee. Anama ijoolleen hedduun isaanii ijoolleen raasatti karambullaa waliin taphannu hedduun isaanii hin soomanii beektaa ana kophaa kiyya sooma. Ijoolleen guyyaa nyaataa oolanii galgala sooma jiranii ittuma namaa waliin faxaranii. Maas chagaleeti. Maaltu naqiin goddamaa jira baay'ee huqqataa jira abboo. Galgala eenyu dilaqee. Dhageeffadhu. Anama galgalaaf jinni isin fuudheen barbaadu. Kana suma kenni nyaata naa bittu ati ittiin hin dubbatin jedhiiti. Dhageeffadhu. Kagalgalaatii miti dhageeffadhu. Waa ati masruuf. Kagalgalaatii miti. Eewa. Anama gara guyyaa akka namni isaa dura baradhee miree nyaachuu sa'aatiin qadaa yoo ga'e sa'aatiin misaa yoo ga'e akka ajaa'ibaa kana na beelessa. Akkuma hiriyoota kiyyaa qadaa kiyya nyaadheetumaan galgala soomaneetumaan ijoollee waliin lulluufadha. Sooma joostee moo? La sooma dhiiskaa ati icciitii anaaf dhageeffadhu. Wallahi bara. Anaaf si jidduun Sooma cabsee qadaa yaadachuu waale. Yeroo biraa sooma. Atama birii kana sooma yakkeeniti qadaa naa daladdu isii fi jidduu xiyyaa fi tanteetiin fi taisiitiin bahini amisaa dhufeetumaan nyaadhaa. Galgala immoo ijoollee maa waliin soomuma oole jedhee sooma akkasitti naa. Jarre sayanti. Ijoolleen ati maal rakkate? Sayanti. Nama qabdi kaala achi nyaatti bishaan dhuganii maal dhuganii. Atamma kana maal haguutufi? Amma nyaata guyyaa akkasuma yaan dalattu naa gooti. Amma itti muusoo saalfadde afaan kiyya. Guyyaa. Sooma waliin barbaadu dhugaa. Ani kan ijoollee hiriyyoo yaan soomne yaan kophaa kiyya maaliif soomne? Jara argiteeti moo? Maaliif soomuu barbaadu? Waa si dhukkuba? Lawata kana nukuba. Maal taatee? Fayyaan qabdan? La. An kophaa kiyya maa soomaa yaa. Anamma meeqoo. Kophaa kiyyaa? Nu wajji soomi? La maal taasisaa? Kophaa kiyya meeqa tokko nyaatu jarri dirqii jiraati. soomanii salaatanii. Sarara baaqee jechuun yoo dandeenye gorsi. Sooma jedhii salaata jedhini. Nama guyyaa akka ajaa'ibaa dadhabee jira soomuutan amma dhiisee jira sooma. Yaa ati harama maata dubbii maata dubbatti kun harama sitta akka waan sooma jiru sitta sooma guyyaa maata. Sooma waggaatti yeroo tokkitti usbaayii tokkitti sooma dadhabee sanuu sa'a kudha lama qofa. Kaalkan magrii barra nyaannu fajirii faxara nyaannu wallu. Maal jechuun karaa tokkitti kompira dabala jechuudha. Faxara nyaanne kanas. Kana boruuf tan keessatti illee birrii biraa isinii dabala. Maal gochuu? Akka qadaa guyyaa akka nyaata naa gootu suma jedhu. Guyyaa maraata wallaati. Maraata abboo. Wallahi dubbina kana yoo maata maraata laata. Suma jaalu bareechitiidha namatti himtu ati namatti dhageeffatu ati namatti himtu abdiin soomeera hojjena soomeera qofatti ati illee anillee sooma jira jedha suma jaalladha. Namaaf soomta rabbii soomta gidduu xiyyaa. yaa ati namaaf soomta hiriyoota kee soomta nyaatu fedhan nyaatu gabbee deemu si dhooga. Namaaf jette soomta. La eessa biyyi kun biyya araba. La maal gootaa dhokatta nyaatu fedhan gabbee hoteela nyaatu si dhooga hoteelli guute haa uummanni galistaana fa'aa La hin danda'amu. Maaliif? Biyya araba. Yoo sodaate rabbii sodaate walii nama sodaate nama ittee moo soomi yoo akka itti wallahi tagarra nama sodaa jechuudha. Astagfirullah. Maal ta'e tokko. Hai. Namni ayyo bari durriyaa ta'u kan salaatu hadiisu gaaf tokko irra darbe gaaf tokko salaatu. Gaaf waggaatti soomni takkitti tutufte. Baay'ee takkitti sana dhufa baay'ee takkitti sana ka'ee dalagachuu qaba maal ta'e haraama. Oduu ijoollee wanni ijoollee nyaati salaatu itti dhiisti nyaatillee nyaatu deemu. La hiriyyummaan xiyyaatee maali ko? Maali? Sooma cabsi jira. La sooma cabsi miti kanas an soomaan jiruuti jaartiin akkanaa tal dutaan sooma. Kanas maal gootaa dhokattee jaartiin akka inni gabbee hoteelatti nyaatu. Yoo rabbii sodaatti dhokattee ta'u yoo niyyaa keetiin ofii keetiin iyyattee yoo inni jedhin bara osoo soomte faayidaa qabu. Amma rakkoon bara ana sanii miti. Ate maasiin dhokattee nyaatu maaliif? Asii dhokadhee nyaadha. Deetuma akkuma hin nyaanne ta'a karaas. Nama jala dhokatte malee rabbiin jala dhokattaati. Rabbiin jala dhokattaa? Daa'imummaa gadee taasisu kan jettu. Pasti ini dari tahu. Ya, aki wala dubbi akkana kan ta'u. Tahu ya, beri nama terbu. Namni sin golfina aki kabajaan kamaadhaati. Nama soomtamu rabbii soomtaati. Rabbii sodaatti soomtamu. Rabbii sodaatti malee nama sodaatti soomin. Astagfirullah. Ana ijoollummaa ana xiqqeena yeroo tokko shawalee wajjin nyaata nama nyaatu argee. Sigalee bakka hin taane fa'aa walii bakka itti fixatu fa'aa dhabee. Maal jedhe yaa rabbii kiyya sigalee gaafa umriin kiyya 15 16 ta'e
Yoo amma kitti sooma cabsee nyaadhe namni isin ajjeesu yoo san. Maaliif soomuu hawwii qaba dhiisuu malee jechuudha yeroo sooma. Nama daa'immaan nun soomna. Daa'immaan hagam soomna yeroo rakkee birgittu. Sittoora sooma. Biyyattummaa Rabbii sodaatee muusha alatti gabbaatee dhufattee nafsi dhibaa Itoophiyaa keessa immoo hoteelli wal keessa maqaadha manni kiristaanlee kuunis nu beekama. Kafee nyaata musliima kiristaan addaan beeku. Yeroo san namatti tola soomni. Yeroo san ijoollummaan soomni amma eega guddan. Osoo borduu nama soomuu kana ofirraa soomnee kafamne. Waajiba dirqama nuti yeroo kunni. Maata darboo. Ijoollummaa gadee ta'uu nama argite Rabbii sodaatee. Ana jecha bakka laas ani hin dandeenye waan gootati. Hin dandeenye. Sooma hin dandeenye. Sooma hin dandeenye. Ani sodaatiin kana sodaatiin fuuldura gabbeenyaa kun maal yoo dandeenye. Rabbii jala dhokachuu dandeenye. Kalaas nyaata. Ati kalaas waasitti maanii isin wali yeroo badruuyyuu bar sooman turre beekta an beekaatu maani soomeera isin jedha malee ani ijoollemaan waliin nyaataa ture. Ati icciitii kan namatti hin himne akkalaas hoteelumaa nyaata. Yaa akii nama sodaatiin icciitii namatti hin himne miti. Annam tokkotti hin himu. Rabbi garuu si arguu si dhaquu jira. Rabbiin jala dhokatara beekatama. Rabbi jala yoo nu kan dhiyoo kadhummaa rabbi. Kalaas maa dhokatara dhokatara ati rabbii sodaatiin yoo sodaatiin wallaahi yoo rabbii sodaatiin gabbeenyaa dhaynu dhokka mirgiti yoo nyaadde. Barsoomee tun beeku dhugaasitti amma soomni. Rabbii keessa sodaan dhusee beekaas nama guddaadha yoo beeku dhindee wanta fayyaa qabda. Kan maan fayyaa qabna hin sooma. Dhindee wanta sirku ba'a. Namatti himi. Namatti himi rabbi si argee rabbi si dhagee. Kaas namatti himi. Soda nama jiraate cufaati. La ilaha illallah namicha kana qofaanii baay'inaa. Rabbi si dhagee nama miti namni waan fedhaa ta'uu namni qilee fedhaa seeru. Nama jala maal ta'e. Astagfirullah. Atu na waliin soma na waliin ikootu. Yaa ta'u na. Maal ta'e fakkaata suusii qabda maaliif? La dhugaanya atu soomin soomin kalas. Maaliif? Namni hedduun soomaan jiru waan goota sa. Soomaan jiru. Nama dhugan sooma. Daa'imman hunda soomaa guddaa miti. Ati argitee jirtu namoonni soomaan jirre hedduu jiran. Isaan kan rabbii sodaatu sooma. Yoo rabbii sodaatu hin taasisan. Agar rabbi qajeelchuutti isaan illee rabbi qajeelchu. Amma yoo ati nyaata jaartii kan ta'e naan goosine hiriyyummaan fudhattee hin batti. Lamaan filat sooma guyyaa mana kan keetii nyaachuu naa hoyyamu hiriyyummaan xiyyaatan ta'e. Yaa hiriyyummaan xiyyaaftan ta'e baddee hiriyyummaan xiyyaaftan rabbi badurratti xiyyaaftan ta'e baddu. Si galee? Kan filatte? Maal? Galatoo. Rabbi siraan wayii masoo Kalas galatoo. Adhaan bood. Tiraakisi godhaa jira. Yoo kaameraa seetaloo. Dhugaa nyaate? Wallahi nyaate. Isa daawwa. Silaa akkana daalacha taasa. Laa fatar yeroo azaanuu dafti taa'atti dabarsee dhufta. Guyyaa tokkotti gogoota. Laa ani beekaati namoonni irraa waa dhaga'e beekta. Yeroo azaananii nuti aduun gad seentu malee dhugachuun haraama jedhanii. Sirrii miti. Namoonni tokko tokko immoo yeroo azaanan osoo aduun jirtu sa'aatii qofa ilaallee azaanan jira. Kanaaf turee lulluqadha malee. Yoo maskeettamaa. Galatoomii galgala irraa olii gad deemaa asii ba'uu dide kan viidiyoo edit godhaa kan maal malee Abdallaa Poolisii waan waan sassi mul'isuuf miti waan anatu si baasa jedhee Abdallaan na waamte. Abdallatu mana kana malee inni naa baasee inni gabbaa'ee jennaan kaameraa asii dhufadhee takku yaaduu hin dandeenye haala kanaan piraankii ajaa'ibaa kana irratti dalagee jira. Galatoomsa idoon ati cimaa naa foodhu. Yalla siya ta'u. Hin nyaatamne. Hin nyaatamne idoon jalaa ba'ee jira. Kana fakkaata. Piraankii kana gootaati. Sooma hin nyaadha jechuun keessoo akkanuma nyaatee niyyatti barumsa. Wanti niyyaa kee kan ture hin sooma jettee balleessite ta'u. Rabbitu na beeka akkuma ati jette jechaadha. Namaa fi miti karoo soomuuf rabbii fi kana piraankii kanarraa waa hedduu waan guddaa akka baratan namoonni hiriyoota ofii ilaalee sooma cabsu jira. Waan kanarraa hiriyaa ofiitiif jecha sooma rabbii cabsuu ka ji'a tokkotti waggaa keessatti ji'a takka tana dhufu cabsuun akka hin taane isin barsiisa. Kan isin jedha sa'idooti yoo namni mufatteeraatti dhiifama daqiiqaan. Deeyatummaan niyyaa kan kee sooma jette si jalaan badii malee nama rakkoon jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.